daawwattoota OMN kabajamoo guyyaa kanaaf qopheeffanneen isinitti maaduu dursoon hangafoota oduu. Hiriirri mormii weerara mootummaan naannoo Sumaalee Oromiyaa irratti raawwate mormuu guyyaa afuraffaaf itti fufeetii jira. Koongirensii Federaalaa Oromoo murtii bulchiinsa naannoo Sumaalee heeraan alaa balaaleffachuun ibsa baase. Ummata Oromootiif lafa isaa dhabuun eenyummaa isaa dhabuu akka ta'e hayyoonni Oromoo yeroo garagaraatti hubachiisaa turaniitii jiru. Dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch paarlaamaan Itoophiyaa wixinee labsii dhaabbilee siivilii fooyyessuuf qophaa'e akka raggaasifne gaafate. UK'n Palestiniif beekamtii kennuuf waliin wal qabatee qeeqa ishee irratti ka'aa jiru fudhatama dhorkatte. Daawwattoota OMN kabajamoo kun hangafoota oduuti amma oduu bal'inaan. Miidiyaa sabaatuun kurfaamaa OMN abdiin uummata suuma. Carraa addaam guyyaan carra qabeessi abbaa carraa nama taasisa. Feestivaala Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaa adoolessa 26 hanga hagayya 2 bara 2025 Siyaatil Waashingtanitti adeemsifamu irratti OMN carraa addaatiin as bahe. Akka mammaaksi Oromtichaa jedhu dhagaa tokkoon simbira lama Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii Osfaanaa bara 2025 uwwisa guutuu taasisuu fi carraawwan galii isaa guddisan qabatee dhiyaatu qophii hunda xumuree jira. Bulchiinsi OMN koree deeggarsaa OMN idil addunyaa hooggantoonni Osfaanaa qindeessitoonni sagantichaa fi hawaasni Siyaatil waliin ta'uun miidhagina Osfaanaaf hojjetaa jiru. Waltajjii Osfaanaa irratti OMN yeroo jalqabaatiif dukkaana dhaabbatee harka tokkoon tamsaasa qophiilee Osfaanaa harka biraatiin meeshaalee qaqqaalii hawaasni gatii salphaan argachuu danda'u dhiyeessuun galii dhaabbatichaa guddisuuf karoorsee jira. OMN madda galii isaa argamsiisuuf meeshaalee qaqqaalii akka iPhone 16 Pro Max, iPad, tikeetii konsertii Osfaanaa, meeshaalee faaya harkaa fi mormaa, abduu furtuu konkolaataa fi kanneen biroo qopheessee isin eegaa jira. OMN meeshaalee qaqqaalii dhiyeesse keessaa abbaan carraa tokkoffaa iPhone 16 Pro Max yoo badhaasu, abbaa carraa lammaffaa iPad Air 4 Plus Apple Pencil Bundle badhaasa. Abbaan carraa sadaffaa tikeetii sirna cufiinsa konsertii Osfaanaa artisti Qamar Yuusufii fi artisti Shukrii Jamaal seenuu isa dandeessisu badhaasa. Hirmaattonni Osfaanaa gara dukkaana OMN gortanii carraa keessa yaaluu fi meeshaalee OMN dhiyeesse bitachuun OMN deeggaraa yoo jennu kabajaa onnee irraa maddeeni. OMN Support Drive-inis ni adeemsifama. Miseensa OMN ta'a ji'aan doolaara takka hanga dandeessaniin OMN cinaa dhaabbadha. Carraan addaa kun sirna cufiinsa Osfaanaa irratti abbaa carraatiif bahama. OMN dhugaa uummataa karaa dhugaa qofaan abbaa carraatiif carraa gaarii. Hiriirri mormii weerara mootummaan naannoo Sumaalee Oromiyaa irratti raawwate mormuu guyyaa afuraffaaf itti fufeetii jira. Godina Booranaatti hiriirri caaseffama haaraa naannoon Sumaalee lafa Oromiyaa gara isaatti fudhatee diriirse mormuu guyyaa afuraffaaf itti fufeetii jira. Har'a Booranaa dirree aanaa Taltallee aanaa Miyoom Ardaa Jilaa fi Liiban aanaa Waacileetti Ommanni hiriira bayee caaseffama kana mormeetii jira. Murteen manni maree naannoo Sumaalee lafa Oromiyaa hidhattoota naannichaatiin weeraraman irratti dabarse uummata Oromoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo fi qaamota garaagaraatiin balaaleffatamaatii jira. Manni maree naannoo Sumaalee yaa'iinsaa saglaffaa tibbanaa deemsiseen lafa Oromoo waggoota waraanaan uummatarraa buqqisee dabalachuun godinaalee 4 aanaalee 14 fi magaalota 25 hundeesse. Caasaan haaraan hundeeffame kuni hedduun lafa Oromoo Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Booranaa fi Baalee irraa weeraraan qabate irratti hundeeffame. Lafoota Oromiyaa mootummaan naannoo Sumaalee gara isaatti caasesse keessaa magaalaa Mooyyalee kan balbala Oromiyaa jedhamuun beekamtu ishee takka. Mootummaan naannoo Sumaalee shira siyaasaa sirnoonni Itoophiyaa bulchaa turan Oromoo irratti hojjetanii fayyadamuun lafa Oromoo kiiloomeetira hedduu qabateetii jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa saamichi lafaa fi weerarri yeroo adeemsifamu deebii hin kennine. Erga mootummaan naannoo Sumaalee caaseffama haaraa labsee boodas tarkaanfii mootummaan naannoo Oromiyaa fudhate hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan obbo Shimallis Abdiisaa
Itoophiyaatiin hoogganamu daangaa Oromiyaa eeguu dadhabuu fi lafa Oromoo dabarsee kennuu isaatiin komatama. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo ABO, KFO fi ABO WBO'n ibsa baasaniin weerara daangaa mootummaa naannoo Sumaalee raawwatu balaaleffataniitii jiru. Koongirensii Federaalaa Oromoo murtii bulchiinsi haaraa naannoo Sumaalee heeraan alaa balaaleffachuun ibsa baase. KFO'n ibsa isaatiin sagantaa caasaa bulchiinsa haaromsuu kan mootummaa naannoo Sumaalee dhiyeenya kana beeksise kan jijjiirama bulchiinsa magaalaa Mooyyalee dabalatu cimsee balaaleffadha jedhe. Nuti barbaachisummaa bulchiinsa naannoo ni hubannaam, haa ta'u malee sirreeffamni daangaa bulchiinsa kamiyyuu adeemsa heera mootummaa fi bu'aa waliigalteewwan duraanii kan akka riifireendamii bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaa kabajuu qaba. Tarkaanfiiwwan gama tokkoon fudhataman akkanaa wal hubannoo fi waliigaltee hawaasota ollaa gidduu jiru miidhuu danda'u jechuun akeekkachiise. Hokkorri akkasii bulchiinsa abdiillee jalatti hirmaannaa mootummaa Dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa duraanii waliin raawwatamee du'a badiinsaa fi buqqa'uu namoota miiliyoonaan lakkaa'amaniif sababa akka ta'e hunduun yaadata kan jedhe KFO'n kunis irra deebi'amee akka raawwatamu hayyamamuu hin qabnu. Madaan shororkeessummaa mootummaadhaan deeggarame sanaam har'aayyuu hin fayyine. Karoorri haaraan kunis madaa kana kaasuudhaan miidhaa hamaa fiduu danda'a jedhe. Waggoota dhiyeenya dabran kana uummanni Oromoo fi Sumaalee obboloota ta'anii nagaa hamma tokko keessa jiraachaa turaniiru. Kun ta'ee osoo jiru tarkaanfiin gamtokkeen ammaa kun akka tarkaanfii wal dhabdee sabootaa babal'isuu fi nagaa booressuuf sirnichaan tooftaadhaan karoorfamee raawwatameetti nutti dhagahama jedha ibsichi. KFO'n mootummaan amma jiru rakkoo ofii isaarraa xiyyeeffannoo uummataa kaasuuf jecha ummatoota obbolaa gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf yaalii inni godhu kamiyyuu akka dhaabu kanaa mannaa dirqama heeraan itti kenname akka bahu gaafata jedhe. Kanaafuu karoorichi atantamaan haqamuu qaba. Mootummaan naannoo Sumaalee sagantaa caasaa bulchiinsaa seeraan alaa Mooyyalee dabalatee sadarkaa lafa Oromoo jijjiiruu kana atantamaanii fi haalduree tokko malee akka haqu gaafanna jedhe. Adeemsa heera mootummaa kabajuu caaseffamni naannolee kamiyyuu iftoominaan seera qabeessummaa fi hirmaannaa hawaasotaa dhimmi ilaallatuun raawwatamuu qaba kan jedhu KFO'n dhimmi daangaa kamiyyuu ajaja gama tokkootiin osoo hin taane adeemsa seeraa fi heera mootummaa kan waliigaltee gamlamee irratti hundaa'een furamuu qaba. Riifireendamiin bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaa ibsee ifaajee qajeelfama heera mootummaa kanaa ture. Bu'aan isaas bu'uura daangaa mormiin itti hin kaane ta'uu qaba jechuun hubachiise. Hidhanni seenaa ummatoota Oromoo fi Sumaalee gidduu jiru jabaadha. Qaamonni hundi hafuura waltumsaa kana akka itti hufan waamicha goona. Obboloonni keenya warri Sumaalee ajandaa addaan qooduu kana geggeessitoota naannoo isaaniitiin dhiibamaa jiru kana akka morman isaan gaafanna. Seenaa keenya gamtaa fi nagaa ijaarannee kabajaadhaan walitti bu'iinsa namtolcheetti akka hin harkifamne haa eeggannu jedha ibsichi. Mootummoota federaalaa fi Oromiyaa callisa isaanii balaafamaa ta'e akka cabsan cimsinee gaafanna kan jedhe KFO'n dirqamni heeraa isaanii ifam gochaa kana balaaleffachuu birmaddummaa lafa keenya eeguu fi walitti bu'iinsa ittisuuf tarkaanfii murteessaa fudhachuun dhiphinna hin barbaachifne ittisuuf mootummaa naannoo Sumaalee waliin haala ijaaraa ta'een hojjechuu qabu. Baditti callisuun hirmaannaadha jechuun akeekkachiise. Uummanni Oromoo aggaammii kallattii kana dura tokkummaan dammaqinnaa fi kutannoodhaan akka dhaabbatu hubachiifna jedhe Koongirensii Federaalaa Oromoo. Deebiin keenya lafa keenyaa fi mirgoota heeraan nuuf kenname kabachiisuuf karaa nagaa naamusa qabuu fi seera qabeessa ta'een ta'uu qaba. Tokkummaan keenya ajandaa addaan qooduu fi babal'ifannaa lafaa kamiyyuu irraa kan nu eegu wabii keenya isa dhumaatii jedhe. KFO'n furmaata marii wal kabajaa fi olaantummaa seeraa irratti hundaa'e deeggaruuf yoomiyyuu kutannoo akka qabus himeetii jira. Ummata Oromootiif lafa dhabuun eenyummaa isaa dhabuu akka ta'e hayyonni Oromoo yeroo garagaraatti akeekkachiisaa turaniitii jiru. Itoophiyaa keessatti hundaa ol dachiin Oromoo qaama hundumaan kan barbaadamuu fi weeraraaf saaxilamaa dhufe ta'uu isaa ummatichaa fi eenyummaa isaatiif balaadha jechaa turan hayyonni. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waa'ee dachii Oromoo Finfinnee yeroo dubbatanitti Oromoof lafa isaa dhabuun eenyummaa isaa dhabuudha jedhan. Lafa ofiitiin gabrummaa bitachuudhas jechuun dubbatan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa. weerartuu fi qubattuuf imperaalistiif lafti maallaqa. Abbaa lafaaf garuu lafti eenyummaa. Na hubatteetta? Weerartuun, qubattuun, imperaalistiin lafti dinagdee isaaniitii, maallaqa isaaniitii, biddeena furdaadhaa, jireenya gaariidha. Abbaa lafaaf lafti eenyummaadha. Namni lafa isaarra hin jirre eenyummaa hin qabu. Keessumaa Oromoon ganda irra jiru irratti, qe'ee irra jiru irratti uumama waliin, bineensa lagaa waliin,
gaarreen waliin, laga waliin, qilleensa waliin, mukkeen gosa adda addaa waliin hariiroo inni qabu eenyummaa isaatti hidhata. Owwaala abbaasaa, malkaa warra abaluu, tuujuba warra abaluu, bakka owwaalchaa warra abaluu ka jedhu waliin eenyummaa isaa walii walitti hidhata. Achi yoo buqqa'e eenyummaa isaatu bada. Identity crisis godhata. Namni eenyummaa hin qabne immoo bara baraa gammachuu hin qabu. Kanaafi weerartuu fi qubattuun lafti isaaniif dinagdeedha, lafti isaaniif maallaqaa. Abbaa lafaaf, abbaa qeef lafti eenyummaa isaati. Eenyummaa isaa waliin baay'ee walitti hidhata. Hariiroo baay'ee waliin qaba. Kanaafuu ilmaan Tuulamaa Arsii haa jiraatan, Harargee haa jiraatan, Jimma Wallaggaa haa jiraatan, waan isaan weeddisan, waan isaan geeraran. Siigalee ani walaloo fi kennaa wallee waan hin qabneef malee nan dubbisaa nan dhagaa haga yoonaa qe'ee abbaa isaanii qe'ee akaakayyuu isaanii durii yaadu. Siigalee weerartuun immoo lafa isaa hafe qabachuudha yaada. Isaa hafe duuba isaa homayyuu hin qabu. Duuba isaa waa yaaduu hin qabu. Hayyuun seenaa kan amma lubbuun hin jirre ida oboroom lafti uummata keenyaa mallaqaan hin shallagamne seenaa labataam eenyummaa uummataa kan baatuuf ibsuudha jedhan. Lafa uummata tokko weeraruun irraa fudhachuun eenyummaa labata isaa irraa mulquu jechuudha. Lafti handhuura kee mallaqaan hin shallagamu. Kanaaf Joomoo Keeniyaatam akkana jedhee koloneeffattoonni gaafa dhufan macaafa amantii nuu kennanii nu gaafa samii ol ilaallee gadi deebinu lafti keenya fudhatame jedhee mammaakee. Kanaaf lafa gaafa dhabdoom biyya hin qabdoom sii dhumeera. Oromoon gaafa lafa dhabee eenyummaa isaa oromummaa isaa dhabee jira jedhan. ምንድነው መሬት? ኔቲቭ ላንድ መሬት ምንድነው? መሬት በገንዘብ የማይለወጥ ተመን የሌለው የትውልድን ስም የትውልድን ከገንዘብ በላይ የሆነ የትውልድን ታሪክ የትውልድን ህልውና የሚገልጽ ነው። ምድርን በገንዘብ መለወጥ የተፈጥሮን አንድን ህዝብ መሬት እንትን ማለት ትውልዱን ተፈጥሮን መክፈፍ ማለት ነው። ቁጭ ብሎ ነው you cannot estimate by money እና ይሄ ነው ገንዘብ ይሄ ሺህ ብር ሰጥቻለሁ ታደርጋል ብለህ መሬት ኔቲቭ ላንድ የምብርት ምድር በገንዘብ አይተመንም። the land is gain you are gain ለዚህ ነው ማን ነው ይሄ Jomo Kenyatta they told us to pray we bowed down to pray when we got up the land is gone yeah እና መሬት ያጣዋል ሀገር የለም ትንሽ yeah እና የኦሮሞ ህዝብ መሬቱና ሀገሩን ካጣ በኋላ ኦሮሞነቱም አይደንቲቲም ጠፍቷል። ሀገርና ምድር ከሌለ አንተ ምንድነው ሰው ነኝ ብለህ የምትጠራው? የሰላሌ ልጅ ነኝ ኦሮሞ ነኝ የሰላሌ ልጅ ነኝ ብለህ ነው። ይሄ አይደንቲቲ ባይኖር የለውና የለም finish you are gone. Oduu birootti yoo ceenuun dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch paarlaamaan Itoophiyaa wixinee labsii dhaabbilee siiviilii fooyyessuuf qophaa'e akka raggaasifne gaafate. Dhaabbatichi michoonni Itoophiyaa wixinee paarlaamaa Itoophiyaaf dhiyaachuuf deemu kan akka balaaleffatanis waamicha dhiyeesse. Human Rights Watch ibsaa adoolessa 29 bara 2025 kaleessa baaseen fooyya'insi labsii hojimaata dhaabbilee siiviilii Itoophiyaa hoogganuuf amma dura hojiirra oolaa ture irratti godhamuuf jiru dhaabbilee siiviilii qancarsa jechuun balaaleffate. Fooyya'insi godhamu dhaabbilee siiviilii deeggarsa argatan mootummaa federaalaa akka dhorku hayyama. Dabalataan sababa nageenya biyyaalessaa jiruun dhaabbileen siiviilii keessumaa kan bulchiinsa gaarii fi filannoo irratti hojjetan galmee dhorkachuu haquu yookaan walitti dabaluu akka danda'u godha jedha dhaabbatichi. Daayirektarri itti aantuu damee Afrikaa Human Rights Watch Laatishiyaa Baadar seera dhaabbilee siiviilii Itoophiyaa irratti fooyya'insi godhamuuf qophaa'e riiformii ministeera muummee Abiyyi Ahmad mataan isaanii dhaaban kan buqqisuudha jedhan. Fooyya'insa kana raggaasisuun hojiirra akka oolu gochuun hawaasa siiviilii biyyattii balaa guddaadha jedhan. Human Rights Watch ibsa isaa keessatti seera ture irratti fooyya'insa akka godhamu yeroon itti murtaa'e kun wayita biyyattiin filannoo biyyaalessaa bara 2026 geggeessuuf qophaa'aa jirtu ta'uu eereetii jira. Dabalataanis yeroo aangawoonni tika biyyattii dirree wayyaada bilisaa haasawaa fi gareewwan mirga walabaataan irratti doorsaa fi dhiibbaa uumuu itti jabeessanittidha jedhe. Seerri dhaabbilee siiviilii Itoophiyaa amma fooyya'insa akka irratti godhamu kaa'effame dhufaatii ministeera muummee Abiyyi Ahmad booda bara 2019 raggaasifame. Sana dura labsiin dhaabbilee siiviilii Itoophiyaa bara 2009tti raggaasifamee ture. Fooyya'insi dhufaatii ministeera muummee Abiyyi Ahmad booda godhame
hawaasa siivilii biyyattiif abdii kan hore ta'us waggoota muraasa darban garuu deebi'ee haala rakkisaa keessa galuun dhaabbanni mirgaaf falmu Human Rights Watch himeetii jira. Dhaabbanni kun fooyya'insa godhamuuf karoorfamee fi dokumentii ministeera haqaa qopheessee ji'oota bajjii darbee argachuu himeetii jira. Fooyya'insi kun hojiirra oola taanaan bu'aawwan erga ministeera muummee Abiyyi Ahmad dhufanii booda damee kanaan galmaa'an boodatti deebi'aa jedhe. Human Rights Watch wixineen kun hawaasa siivilii balaa fiduu danda'u yoo tarreessu wixineen gidduu seentummaa mootummaaf kan rabanam kan jedhu isa tokko. Boordiin dhaabbilee siivilii kun miseensota qabu 7 keessa 5 hooggantoota mootummaa kan ministeera haqaatiin muudaman ta'a kan jedhu rakkoo akka uumu ibsa. Wixinichi dhaabbilee siivilii Itoophiyaa dhimma filannoo irratti hojjetan deeggarsa maallaqaa ta'ee kan teeknikaa qaamolee alaarraa akka hin arganne dhorka. Dabalataan dhimma galmee fi gabaasa dhiyeessuu wajjin walqabatee dhaabbilee siivilii biyya keessaa fi alaarraa wanti gaafatamu baay'achuus ibsi Human Rights Watch akka rakkootti hireetii jira. Fakkeenyaaf dhaabbileen qaama kamuu irraa meeshaa argachuu dura guyyoota 15 dura akka beeksisan ni barbaachisa. Herreega baankii banachuufis ta'ee liqaa gaafachuuf dursanii hayyama argachuun irra jira jedha. Labsiin duraanii adeemsi dhaabbilee siivilii haquu kan raawwatamu dhaabbatichi seera cabsuu isaa qorannoon erga mirkaneeffamee booda ta'uu labsa. Dabalataan dhaabbanni badii raawwatee ji'oota 3f erga adabamee booda oliyyachuu danda'a jedha. Wixineen haaraan kun garuu yeroo dabalataa ji'a 3f dhaabbatichi akka ugguramu ajaja. Murtee kana keessatti qabeenyii fi herreegni baankii dhaabbatichaa akka hin sochoone godhama. Dhaabbanni murteen akkasii irratti fudhatamu guyyoota 30 keessatti oliyyannoo galfatus murtee manni murtii dabarsuu irratti oliyyannoo fudhachuu akka hin dandeenye dhorka. Human Rights Watch qabxiilee olitti tarreeffaman akka bu'uuraatti kaa'uun wixineen kun akka hin raggaasifamne cimsee gaafate. Gamtaa Afrikaa jalatti koomishiniin mirga namoomaa irratti hojjetuu fi gareen addaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii jalatti ijaarame atantamaa wixinee kana keessa qabiyyee jiru hubate hawaasa siivilii irratti balaa aggaamame akka dhaabsisu waamicha godhee jira Human Rights Watch. Barri bara dijitaalaati. Jabana dijitaalawaatti tooftaan oomishaa fi oomishtummaa ofii ittiin dhaadheffatan jijjiiramuu qofa osoo hin taane hiree bal'aas warra biizinasii hojjetuuf fidee dhufeera. Akka kaleessaa TV yookaan raadiyoon takkaa himame yeroon oomishnii fi tajaajilli keessan dagatamuu darbee jira. Miidiyaaleen akka OMN tooftaalee tamsaasaa dijitaalawaan maamiltoota miiliyoona horatan immoo dirree dhaadhessaa keessan hangafaa ta'uu qabu. Hordoftoota miiliyoona 3 Feesbuukii qofaan yuutuubii irraan ammoo sabiskiraayibaroota miiliyoona tokkotti siqu kan horate Oromiyaa Miidiyaan Neetwork takkatti miiliyoonota fiixee addunyaa jiraniin oomishaa fi tajaajiloota keessan himam. Bara wajjin tarkaanfachaa hiree tana fayyadamuun OMN irratti oomishaa fi tajaajiloota keessan beeksifadha. Miiliyoonota irraa amantaa kan horate OMN waliin hojjedha. Oduu keenya xumuraatii UK'n dhimma Paalestinii beekamtii kennu waliin wal qabatee qeeqa ishee irratti ka'aa jiru fudhatama dhorkatte. Biriteen Israa'el haala Gaazaa keessaa yoo fooyyessitee fi nagaa buufte malee Paalestiniif beekamtii biyyummaanan kenna jette. Haalli daa'imman Gaazaa keessa jiraatan irratti raawwatamaa jiru addunyaa daraarrifaa iseeraan beelli hamaa mul'atee hin beekne naannichatti dhalachuu akka danda'uu fi yoo falli hin kaayamin rakkoon fayyaa babal'achuu akka danda'u akeekkachiifameetii jira. Biriteen kibxata kaleessaa doolessa 29 bara 2025 yoo Israa'el haala Gaazaa keessaa fooyyessitee nagaa yoo hin buusin UK'n biyya Paalestiniif jedhamuuf beekamtii ni kenniti jechuun akeekkachiifteetii jirti. Biriitish haalli Gaazaa keessaa daran hammaataa waan dhufeef hordoffii Gaazaa keessatti godhamu irraa kaatee akeekkachiisa kana kennite. Ministeerri muummee UK Keir Starmer Israa'eliif haala Gaazaa keessaa akka fooyyessitu hanga fulbaanaatti yeroo kennaniif Jerusalem yaada UK kanarratti deebii yoo kennitu kongaree shororkeessa Hamaasiin kan Israa'el irratti haleellaa banee ture biyya badhaasuudha jette. Pirezidaanti Tirampis yaaduma Israa'el kana deeggaruun Hamaas biyya Paalestiin jedhamtu badhaafamuu qaba jedhee hin yaadu jedhan. Ministeerri geejjibaa British Heidi Alexander dhimma kanarratti yaada mootummaa akka dubbatu bakka buufame roobii har'aa miidiyaaleetti yoo dubbatu karoora Biriteen Hamaas badhaasuudha jedhanii ibsuun sirrii miti jedhan. Kun Hamaasiif badhaasa laachuu miti. Hamaas shororkeessa hammeenya hedduu raawwateedha. Kun dhimma uummata Filisxeemii, kun dhimma daa'imman Filisxeem beelaan dhumaa jiraniiti jedhan. Israa'el Gaazaa irratti dhiibbaa gootuu akka dhaabduu firee kennuufiin akka ta'e dubbatan ministeerri geejjibaa Biriteen. Firaansi gama isheetiin fulbaana dhufu Paalestiniif beekamtii biyyummaa akka kennitu beeksifteetii turte. Mootummoonni
Mootummoonni British darban yeroo barbaachisaa ta'etti Palestine beekamtii biyyummaa akka kennan ibsaa turaniiti jiru. Balaa amma Filisxeemonni Gaazaa keessa jiran beekamtii biyyummaa Filisxeemiif kan dirqisiisu ta'uun Keir Starmer himaniiti jiru. Ministeerri muummee UK Keir Starmer Israa'el tarkaanfii Gaazaa keessatti fudhattu yoo hin dhaabne UK'n fulbaana dhufu yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtooman irratti Palestiniif akka biyya taatu beekamtii ni kenniti jechuun akeekkachiisaniiti jiru. Daawwattoota OMN kabajamoo guyyaa kanaaf qopheeffanne kana gammaa daawwattaniin gama kiyyaan turtii gaarii.